Eidul Mubaarak muslimtoonni marree bakka jirtu rabbuma kee shakkaree xiqqaa guddaa manguddoo fi dardarree guyyaan har'aa kan gammachuu tahuu baree baga geessan siniin jennaa Eidul Fitrii. Bagagaysan sinin jenna Eidul Fitri. Assalamu alaikum ummanni muslima arrageenye galata rabbii alama mee gammachuu maalumatti ilmaamama Eidun Sa'iid jennaan hunda muslima kanas jiruu fi kan jiru biyya ormaa qilleensarraaniin salaamtaa siddaama hindagateen guyyaa arraan tanaa zikrii baga geessan sinin jenna Eidul Fitrii. Ji'a Ramadaan kunoo arraa xumuranne leenjii waggaa guutuudha irraa fudhanne jammaaf leeylii taraawiyaas dhaabbanne beelaa dheebuu rabbumarratti saabbanne du'aa'ii fi zikrii aadaa godhanne waa hedduudha kan irraa baranne imaanni kun akka nurraan irranne way khayrii isaa kan dhabde waa sitti nafne dafii tawbaan gama rabbii jarjari baga geessan sinin jenna Eidul Fitrii. Namni Ramadaana keessa if dagatte soomanuma qofa kan irraa qabatte shanan salaata hoo maaliif biraa dhiifte guyyaa guutuu hirribumaatti oolte salaanni arkaana tahuu ni dagatte haan tolchite haan maaf irraa balleeysite halkan guutuu hama namaarra bulte osoo beeytu maaliif hojjaatta sharri baga geessan sinin jenna Eidul Fitrii. Atis kan soomana wajjin bahuu deemtu yaa kan sharree duri deebi'uu jaalattu akkuma intaloo Jibriil dhawaa ooltu jabeessite guyyaa guutuutti laffaatu Jibriil dhawaa oolte diidee balleessitu akkas goote maali faayidaan harkattu akkas ta'uu beeke kan booda dhiiftu kan baatii soomanaa bichaa mirkaantu seentumaan seenne qaama guutuun khayrii baga geessan sinin jenna Eidul Fitrii. Yaa araddaa kufa kaasmee dhageeffadhu iida arraa kan gammachuu nuufaa godhu waani fi jaalattu miskiina jaalladhu yoo asirraa galte ollaa kee yaadadhu dhabaa ollaa kee jiruun gammachiifadhu takbiirtaadhaa fi zikriidhaan dabarfadhu gammachuudhaan daangaa rabbii eeggadhu shaytaanaa fi nafsiyyaan simmaysin jarree baga geessan sinin jenna Eidul